Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kilaba seenaa bara dheeraa qabu Qiddus Giyoorgis kan sadarkaa diigamurra ga'ee baraaruuf qaamolee garaagaraa qindeessuun deeggarsa birrii miiliyoona 100 taasisuu ibsaniiru. Aadde Adaanech kilabni Qiddus Giyoorgis kan taphattootaa fi waldaa qofa osoo hin taane kilaba magaalaa keenyaa isa cimaadha jechuun ibsanii haa ta'u malee kilaba ispoortii seena qabeessa biyyaa fi magaalaa keenyaa bakka bu'ee kana diigamurraa baraaruu qabnas jedhaniiru. ጊዮርጊስ የደጋፊዎቹ ወይም ደግሞ የተጫዋቾቹ የተወሰነ አካል ብቻ አይደለም ከተማችንን በብዙ ክለብኒ ቅዱስ ጊዮርጊስ kan deeggartoota yookaan taphattoota qofaa miti magaalaa keenyaaf waltajjii hedduu irratti kan bakka bu'eedha kanaaf kilaba oolmaa guddaa nuuf ooledha rakkoo akka kanaa yeroo isa mudatu callifnee ilaaluun waan nurraan eeggamneef isin walitti qabamtanii kilaba kana kufaati irraa baraaruuf akka hojjettan darbees immoo biiroon dargaggoof ispoortii waliin akka hojjettan taasifneerra taphattoota kilabicha keessatti kanaan dura taphatanii turan walitti qabuun akkasumas qaamolee dhimmi isaa ilaalatu waliin hojjechuun furmaata yeroof ta'u argachuu dandeenyeerra. Kilabni hangafni kun baatiiwwan ja'an darban sadarkaa miindaa kaffaluu dadhabuu fi diigamurra yeroo gahetti callisnee ilaaluun waan nurra hin jiraanneef bajeta magaalaa keenyarraa murteessinee bu'uura abbootii qabeenyaa fi waamicha taasisneen gareen investimentii miidrookii fi BGI Itiyoophiyaan deebii hatattamaa nuuf kennaniin walumaa galatti deeggarsa birrii miiliyoona 100 koree yeroo hundeeffameef dabarsineerra jechuunis ibsaniiru. ቀጣይ ግን ፈጣን የሆኑ ውሳኔዎች ይሰጣኑት ገሩ deebii saffisaa ta'e deebisaa irra taphattootaaf maallaqni kaffalamuu qabu kaffalamee hojiiwwan teeknikaa hojjetamuu qaban hojjetamanii isa maddiitti immoo kilabichi galii dhaabbataa itti argachuu danda'u uumuun hojii manaa isaarraa eeggamuudha. Rakkoowwan keessoo isin gidduu jiru furtanii garaagarummaa irraa gara tokkummaatti dhuftanii akka hojjettan gama bulchiinsa magaalaan kan hojjetamuu qabu ni hojjenna. Namoonni tokko tokko faayidaa dhuunfaa keessanii duubatti gatuun kilabicha kufaatirraa baraaruuf namoota hojjettan hedduu argineerra. Bulchiinsi magaalichaas isin galateeffata. Deeggartoonni kilabichaa akkasumas taphattoonni Qiddus Giyoorgis keessatti taphatan gama isaaniin deeggarsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamolee garaagaraa waliin ta'uun deeggarsa taasisaniin hedduu akka gammadanii fi kilabiin isaanii akka hin diigamneef qaamolee shoora bahatanis galateeffataniiru. ዛሬ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው guyyaa har'aa bakka kanatti argamanii gargaarsa kana qaamolee nuuf taasisaniif irra caalatti immoo waltajjiin kun akka nuuf mijatu gahee leencaa kan bahatan biiroo dargaggoof ispoortii magaalaa kanaa guddaa galateeffachuun barbaada. Kilabiin keenyas kana booddee rakkoo akkasii keessatti deebi'ee hin argamu jedheen amana. Rakkoo kana irraa barachuu qabna jedheen yaada. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kilabiin keenya akka hin kufneef deebinee akka bu'uul qabannuuf akka haaratti akka dhalannu waan nu taasisaniif maqaa deeggartoota kilabii keenyan guddaa isaan galateeffanna. የችግሩ አንዱ ቀማሽና ቡድኑ ውስጥ እንዳለ rakkoo sana nama dhamdhamee fi garicha keessaa akka nama jiru tokkotti rakkoo sana keessaa akka baanuu fi deeggarsi nuuf taasifame gammachuu daangaa hin qabne natti uumeera. Kana qofaa miti kilabiin keenya ol jedhee akka deemuu fi nutis taphattoota keenya xiinsammuu gaariidhaan hojjechiisuu fi humna nuuf kenneera. Qaamolee deeggarsa kana mijeessan qaamolee nu deeggaran keessumaa bulchiinsa magaalaa keenyaa BGI Itoophiyaa akkasumas investimentii miidrook guddaan isaan galateeffadha.